Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isin jechaa qophii yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisnaa hordofaa afeerraa keenya. Akaakuu bineensotaa keessaa hanga namaa ta'uu baatus akka namaatti yaaduu kan danda'an yoo argitan ajaa'ibsiifachuun hin ooltani. Wanti biyya Indooneeziyaa Sumaatiraan irraa argame tokko ammoo hedduma nama ajaa'ibuun oolu. Bineensi jaldeessa gurraacha fakkaatu oraangutaan jedhamu baala mukaa ciree tumee bulleessuun qoricha hojjetee madaa guddaa maddii isaa irratti fayyifachuu danda'u saayinsistoonni himani. Muqabeessi yookaan bineensi bosonaa qoricha baala irraa hojjetee madaa isaa yoo fayyifatu argamuun kun seenaa haaraa galmaa'edha jedhameera. Oraangutaan maqaan isaa raakus jedhamu kun baala mukarraa waan dibamu qopheessee madaa isaatti dibatee jennaan madaan isaa kun dhiphachaa dhufee ji'a tokko keessatti qooreeraa fi saayintistoonni akka jedhanitti amalli akkasii kun hundee tokkorraa kan dhufan akka dhala namaa fi qamalee durii Great Apes waliin kan qooddatanidha. Isaan hiriyoota keenya dhiyoodha. Kun ammoo caalaatti iyyuu wantoota isaan waliin wal nu fakkeessu qabaachuu keenya irra deebiin kan mirkaneessudha. Waan garaagara nu fakkeessu caalaa waan wal nu fakkeessu qabna jedhu hayyuun baayoloojii Dr. Isaabeelaa Laahumaar. Dr. Isaabeelaan Instituutii Maaks Planck kan Jarmanitti argamutti hojii qorannoo kan hojjetanii fi argannoo kana irratti ammoo dursaa barreessaa qorannichaati. Gareen qorattootaa paarkii biyyaalessaa Laahus erguun Indooneeziyaa yeroo raakus madaa guddaa tokko maddii isaa irraa qabu Waxabajji 2022 gareen qorattootaa kun oraangutaan orma biroo morkataa isaa ta'an waliin osoo wal loluu akka madaa'etti amanu. Sababiin isaas osoo madaa kana irratti hin argin dura biyya guddaa Loongi Qoolsi Dharaanuu jedhamu dhageessisaa tureera. Isaan booda gareen kun osoo raakus mukaa fi baala mukaa akaarkuuning jedhamurraa cabsee alanfatu argan. Mukti yookaan biqiltuun akaarkuuning jedhamu kun ammoo farra qaama madaa'ee fi farra baakteeriyaa naannoo sanatti busaa fi dhibee sukkaaraa wallaanuuf gargaara. Biqiltuu kana ammoo daqiiqaa 30 oliif alanfataa ture. Biqiltuu kana ammoo daqiiqaa 30 oliif ture kan nyaate. Qorichi inni hojjetate kunis akka ajaa'ibaatti isa fayyise. Raakus ji'a tokkoon booda guutummaatti fayyeera. Raakus baalli kun qoricha akka ta'e akka beeku saayintistoonni mirkaneeffataniiru. Sababiin isaas oraangutaan biqiltuu kana yookaan baala kana yeroo kaan hin nyaatani. Oraangutaanichi dhangala'aa mukaa fi baala kanarraa hojjetee madaa maddii isaa irratti ba'etti daqiiqaa 7 dibate. Kana malees raakus yeroo kan caalaa boqonnaa irratti dabarse. Madaa isa mudateen booda dandamachuuf jecha walakkaa guyyaatiif boqonnaa irratti dabarse. Dr. Laahumaar akka jedhanitti raakus wallaansa akkasii kan ofiif taasise yeroo jalqabaatiif ta'uu danda'a. Tarii quba isaa baalli kun irra jiruun tasa madaa isaa tuqee ta'a. Isaan booda baalli biqiltuun kun ammoo humna dhukkubbii fayyisuu of keessaa waan qabuuf isaan of tuqee battalumatti itti fooyyessuu isaa hubatee irra deddeebi'ee fayyadame jetti. Qorattoonni kunneen ammoo oraangutoonni kaan akkuma raakus qoricha kana ni fayyadamu yoo ta'eef itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Waggoota dhiyoo dhufan keessatti amalootaa fi ogummaawwan biroo kaan baay'ee dhala namaa waliin isaan fakkeessan ni argina jedheen yaada jechuun dubbatti qorattuun kun.